namni jaalatee qushaasha keessa waan taa'u ifuma bakka sambuusii ilaali rahmata rabbiitiin. Rabbiin akka wanni addunyaarra wal duuba nu aanseef akka rahmata waliif goonu akka gartee waan hin taane irraa wal tiishinu waan hin taane irraa wal dhoorkinuufi shirkii dalaguun haraami rabbii ja'a. Balloodhallee manatti hiitanii jireenya isaatillee kuttanii walillee hin dhorkinaa deebitanii namallee fayyaa dhorkatanii abbaa manaatillee walitti maaltu wal jibbisiisuu fidesa. Haadha manaatiif abbaa manaa wanti wal jibbisiisuu jire maaltu fide namni ifiin jijjiiree biyya namaa dhufe wal jijjiiruudhaa dhufe rabbii ishii sodaadhaa. Namni biyya tana keessa wanni dhufeef ifiin jijjiire jireenya kiyya kaawduwaaniitirra jechuun dhufe. Wallahi waan gartee nama garaa nama madeessaa nama fayyaa qabu nama gartee bultii oowwituu keessa jiru ilmaanii fi abbaa manaa wallaalee mana fi wallaalee qushaasha keessa taa'u maaltu namatti dhagayama. Nama beekan nama arkan nama waliin jiraachaa jiran tokko akkamiin namni calji'eetuma akkanatti usee mana taa'uun isaanii namarraa illee hin fakkaatu. Obboleeyyan kiyya waan dandeessaniin arrarraa taaka ja'a dhiifamaa wajjin dubbillee walitti hin dheeressinu dhiifamaa wajjin gurbaa jawaadee bira dhaabbadhaa waan dandeessaniin du'aa hin dandeessanis tamaam deemtanii barbaaddaniis qarshii keeshaa qabdaniinis waan rabbii isinii laaffiseen jawaatee cinaa haa dhaabbannu hawaasa bal'aa dhageessisaa dhaamsa kiyya kana deebi'i gurbaa gartee jawaadirraa maallaqa xalabu saniin yoo ilma islaamaa taate ilma muslimaa taate rabbiin dandeettii taate rahamata sitti haa naqu rahamata isaatiin bakka sirraa gartee irrattees rabbi siif haa guutu rakkoo si jirtuus rabbi sirraa haa qabu rakkoo si jirtu hunda rabbiin sirraa haa cufu yoo rakkoo namni furuu danda'u taate rabbii wajjin waan dandeenyu si gargaarra dhiifamaa wajjin. Atis ilma namaati isin ilma namaati jaalatteetii miti namni jaalatee qushaasha keessa waan taa'u ifuma bakka sambuusii ilaali rahmata rabbiitiin. Wallahi osoonii fi qarshii qalabachuu hin taane dandeettii isaatiin rahmata sitti haa naqu akkanumatti bakka isiin jirtu takkaa nutti himuu takkaa ammoo kunoo isiin tana jihi yaaboo qabii itti nu yaammi dandeenyaan rabbii si haa laaffisu. Atillee yaada muraada keetillee rabbumaa beekaa siif haa guutu siin jecha. Yele maalinni ati irraa ati xalabattu kun waan takka siin qabu waan takka siif hin fayyadu waan takka siif hin godhu. Sigale rabbii si uume sodaadhaa waan hin fokkonne tana waan fokkottuu tanaan gurra keenyallee ija teenyallee waan hin agarre tana nu dhageessisaa nu agarsiisinaa. Gartee obboleeyyan kiyya rabbii ja'a rahamata waliif godhaa. Rabbiin akka wanni addunyaarra wal duuba nu aanseef akka rahmata waliif goonu akka gartee waan hin taane irraa wal tiishinu waan hin taane irraa wal dhoorkinuufi shirkii dalaguun haraami rabbii ja'a. Shirkii walitti hin dalaginaa rizqii teessanillee jireenya keessanillee hawaasa keessanillee hin balleessinaadha. Obboleeyyan rabbii ja'a balloodhallee manatti hiitanii jireenya isaatillee kuttanii walillee hin dhoorkinaa deebitanii namallee fayyaa dhorkatanii abbaa manaatillee walitti maaltu wal jibbisiisuu fidesa. Haadha manaatiif abbaa manaa wanti wal jibbisiisuu jire maaltu fide namni ifiin jijjiiree biyya namaa dhufe wal jijjiiruudhaa dhufe rabbii ishii sodaadhaa. Namni biyya tana keessa wanni dhufeef ifiin jijjiire jireenya kiyya kaawduwaaniitirra jechuun dhufe akkasuma fakkaata. Wanni dhufnee biyya tana keessa rabbummaan gartee waan nu fideef san gartee yaada muraada keenya olitti nuuf guutee biyya teenya rabbii nu haa galchu. Haa ta'u garuu haasawa adeemsi amma deemaa jiru rakkoon amma deemaa jirtu tun rakkoo nama hundaa akka taate sammuu nama hundaa keessa jiraachuu qabdi. Rabbii tokkichi dandeettii isaatiin halaqaa ilma namaa waan taaneef gartee rahmata rabbii akka waliif goonuuf beeyladaa keessaa'u nama nu godhee sammuu teenyallee akka namaatti akka yaadaniif nu halaqe haaliqni alhamdulillaahi. Faaronta rabbiiti galni rabbii haa ga'u rabbiin jabeenya isaatiin dandeettii isaatiin haadha manaa teessa manaa baate manatti haa deebisu nutis waan dandeenyuun waan gargaarsa rabbi nuu laaffiseen bira haa dhaabbannuu jenna. Rasuulli keenya alayhi salaatu wasalaam gartee waan dandeessaniin wal gargaaraa
waan qabdaniin wal bira dhaabbadhaa humnaas taatu qabeenyaas taatu waan akhlaaqallee taatu du'aa'ee rabbiitiin illee jee waan dhaamsanuu godhaniif nutis waan dandeenyu wal bira dhaabbachuu qabna. Arrarraa taakka jaa obboleeyyan kiyya gurbaan naasiimaa isiidha dhukkubsatarra isaa irra dhukkubsachaa jira. Rakkoo keessatti walitti hin eenyu dhiifamaa wajjiin rakkootti wali eeguun fokkottuudha. Maqaa keenyaafuu gurra ol galuufu fokkottu maqaa oromummaatillee akka wal duraa balleessinu hin taanu. Islaamnis kaafiraas ta'e namuutu amantaan fedhe waa ta'u waan rabbiin khalaqe keessarraa waan nama nu godheefu ilma namaa waan taaneef rabbii ja'a rahmata waliif godha. Addunyaan tun isiinuu xiqqoodha. Borurraa deemna. Rabbii ja'a rahmata waliif godha. Yaa obboleeyyan nuti gaawwanni waliif godhuu dandeenyu dhaamsa waliif dhaamna waan dandeenyu wal bira dhaabbanna. Obboleessa keenya arrarraa taakka ja'a obboleeyyan waan dandeessanii gargaara bira dhaabbadhaa karaa koorra jiru rakkoosaa furuudhaafis tattaaffii goona insha Allahu ta'ala bi'iznillaahi ta'alaadha. Waan gartee waan agarreen gammachuus rabbi nu haa dhageessisu milkii rabbi nu haa qunnamsiisu waan manaa baaneefis rabbi nu haa milkeessu jecha tattaaffii irratti deemuu qabna. Obboleeyyan dhaamsa obbolummaa waan waliif dhaamnu rabbii ja'a abbaa fadhees ta'e jallaas ta'e diriiraas ta'e rakkoo ilma namaa waan rabbi si garsiise waan rabbi si laaffise gargaartu malee biraan kutin teetis rabbiitu siif laaffisa teetis rabbiitu siif fura si galee akkasii dhiifamaa wajjin waan garratti walitti deebinaa. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.